Ayyaanni Waaqayyoo naa baay'atee ergaa Waaqayyoo keessa koo kaa'ee isiniin ga'uudhaaf qophaa'een jira. Isinis amantiin harka Waaqayyoo eeggadhaa isiniin jedha. Mee daqiiqaa tokko akka Waaqayyo nutti dubbatuudhaaf daqiiqaa tokko Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo hundumaa kan dandeessu mootii waaqaaf lafaa, lafti ejjennaa miilla kee kan ta'e, samiin teessoo kee kan ta'e, lafti jirtu hunduu milkaa'insa kan qabu, wanta hojjettu hundinuu mo'icha kan qabu, barratti jiraattu daangaa kan hin qabne, eenyu siif jedhee kan gabbulu, ati hundumaa irratti olaanaa kan taate, maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Sabni keessa jiru sagalee kee kan dhaga'u kun ittiin akka fayyuuf nu gargaari. Ayyaana kee uffannee sagalee kee uffannee akka jiraannuuf humna kee nu baay'isi. Karaa siin alaarra deemnee akka hin miidhamneef ati duwwaan nu gargaari. Yaada kee keessatti hobbinnee akka jiraannuuf nu faana ta'uu kee mirkaneessi. Waan hundumaaf si haa galatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Guyyaa irraa kana sagalee Waaqayyoo kan nu wajjin laallu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irratti hundoofneeti. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irratti hundoofnee sagalee Waaqayyoo amma Waaqayyo nu gargaaree waliin laalla. Egaani Waaqayyoo dhaloota karaa garaagaraatiin barsiisa. Karaa sagaleesaa, karaa waan hundumaatiin dhaloota hubachiisuun yaada Waaqayyooti yeroo hundumaa. Kanaaf guyyaa irraa kana mata dureen nu irratti waliin laallu dhaloota jireenya isaa eeggatee bulu kan jedhu irratti ilaalla, yookaan dhaloota jireenya isaa eeggatu kan jedhu irratti ilaalla. Egaani dhaloonni jireenya isaa gaafa eeggatu waan caalu qabataa akka inni deemu shakkiin qabu. Jireenya isaa gaafa eeggatu mul'ata caalu qabachuun isaa shakkiin qabu. Dhaloonni jireenya isaa eeggatu yeroo hundumaa jireenya milkaa'aa keessa jiraata. Dhaloonni jireenya isaa eeggatu waan caalu qabachaa deema. Warri jireenya isaanii eeggatan yaada Waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf yeroo hundumaa tattaafatu. Dhaloonni jireenya isaanii eeggatan waan darbutti hiixatanii qabatu. Utuu hin taane waan hin darbine isa bara baraan jiraatu qabachuudhaaf hiixatu. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 yoo laaltanii Yesuus itti fufee gooftolii lamaaf hojjechuun hin danda'amu jedha bartootaan. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoof of kennee isa kaan tuffachuudha malee namni tokko gooftaa lamaaf hojjechuu hin danda'u jedha. Namni tokko gooftaa lamaaf hojjechuu hin danda'udha. Yookiin isa tokko jibbee yookaan immoo isa tokko jaallachuu, isa tokko tuffattee isa tokko ulfeessuu irraa kan hafe nama lamaaf bitamuun hin danda'amu jedha. Haa ta'u malee lakkoofsa 25 irratti garuu ani isinitti himaa jedhe gooftaan waa'ee jireenya keessanitti waan nyaattaniif waan dhuddaniif yookiis dhagna keessanitti waan uffattaniif hin yaadda'inaa jedhe. Jireenyi nyaatarra caala, dhagnis uffatarra guddaa hin caalaa jedha. Gooftaan waa'ee jireenyaa taasaa. Wanta nyaataniif yookaan bartoonni waan nyaataniif yaadda'u. Maal dhunnaa, maal nyaannaa, banneerraa, iddoo nu jirru iddoo mijataa miti, iddoo nu jirru iddoo onaadha, karaa nu keessa jirru karaa sirrii miti, daandii nu keessa jirru mijataa miti. Kanaaf maal nyaannaa, maal uffannaa, maal hin jiraannadhanii yaadda'u. Gooftaan garuu waan nyaataniif yookaan waan uffattaniif waa'ee jireenya keessaniif hin yaadda'inaa jedha. Maaliif jennaanii jireenyi nyaata irra dhagnis uffatarraa guddaa akka caalu hin beektaniireedha. Hin beektaniireedha. Jireenyi nyaatarra caalaadha. Jireenyi nyaatarra caala. Haleluuyaa. Maaraalaa baasiyaa. Jireenyi nyaatarra caala. Dhagnis uffatarra guddaa hin caala mitiireedha. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasan, hin haamanis, gombisaattis hin galchan. Garuu abbaan keessan inni waaqarraa maal godha? Isaan hin soora. Egaa isin immoo isaan irra guddaa hin caaltaniire. Isin keessaa namni tokko ammam yaadda'u illee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa dabalachuu kan danda'u jiraare. Waa'ee uffataa immoo maaliif yaadduuf ture? Mee daraarota maaraasiyaa. Daraarota bakkee ilaalaa jira gooftaan. Isaan hin soqan, hin foonis. Haa ta'uyyuu malee abbaan keessan inni waaqarraa isaan hin bareechaa jira. Selemoon namni Waaqayyoo gaafa dubbatu waa'ee kanaa maal jedhaa? Ulfina guddaa qaba ture Selemoon. Isaan kana keessaa amma isa tokko akka inni uffatiin garuu sanatti himaa jedhe. Selemoon maal keessaa? Simbirroota yookaan agaa daraarota bakkee keessaa. Selemoon ulfina guddaa amma kan Selemoon qabu hin jirudha. Amma Selemoon namni ulfina qabu hin jirudha. Garuu Selemoon kun
Isaan kana keessaati amma isa tokkooyyuu hin uffanneedha. Ani garuu isinittan himadha. Waaqayyo biqiltuu arra bakkeetti argamee bor ibiddatti naqamutti akkana bareechee uffisee ergaa ta'ee isinitti guddaa caalsisee immoo hin uffisuure. Isin warra amantiitti hir'uutu yaada Waaqayyoo mama malee, warra amantiitti booddeetu yaada Waaqayyoo mama malee, Waaqayyo waan sii ta'u sin dhowwatuudha. Obboleessa koo obboleettii koo sittan himaa. Waaqayyo waan sii ta'u sin dhowwatu. Ati waa'ee mootummaa isaa yaadi malee, ati waa'ee jireenya bara baraa yaadi malee, jireenya qabaadhu malee, mul'ata qabaadhu malee, Waaqayyo waan sii ta'u sin dhowwatu. Dhaloota kan miidhu, dhaloota kan ajjeesu maali yoo jettan jireenya dhabuudha. Bilsina waadeen? Jireenya dhabuudha. Dhaloonni jireenya hin qabne kallattiitti deemuu hin beeku. Dhaloonni jireenya hin qabne waan hojjetu hin beeku. Dhaloonni jireenya qabu garuu yeroo hundumaa kallattii isaa beeka. Okay? Yeroo hundumaa kallattii isaa beeka. Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota waa'ee jireenyaa barsiisuudha kaayyoonsaa. Waa'ee jireenyaa taasaa. Waa'ee har'aa utuu hin taane waa'ee borii taasaa. Borii iddoo qabdu ayizoo ittiin jedha gooftaan. Jabaadhaa. Waan argame badutti hin qabaminaa'edha. Sagalee Waaqayyo gaafa laaltan wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irraa kaatanii gaafa laaltan utuu gooftaan nyaachisuu, utuu gooftaan barsiisuu, utuu gooftaan harka isaanii qabee gara isa ta'utti isaan geggeessu bartoota isaa keessaa lakkoofsa 60 irratti yoo laaltan boqonnaa 60 irratti Yohaannis 6 jechaadha. Bartoota isaa keessaa baay'een booddeetti deebi'anidha. Ilaal, utuu inni barsiisuu, utuu inni nyaachisuu, utuu inni sooruu. Baay'een isaanii booddeetti deebi'anidha. Maaliif yoo jettanii gooftaa Yesuus Kiristoostu waa'ee jireenya barsiisa ture. Waa'ee dhugaa barsiisa ture. Ulfina Waaqayyoo barsiisa ture. Waa'ee nagaa barsiisa ture. Yeroo gooftaan isaan barsiisu waa'ee nyaata waaqarraa barsiisa gooftaan. Namichi kun akkamitti foon isaa akka nyaannuuf nu barsiisa, dhiiga isaa akka dhugnuuf akkamitti nu barsiisadha ni Yihuudoonni gooftaa irratti ka'an. Ti'oos boqonnaa 6 irra isa jiru irratti hundoofne jechuudha. Lakkoofsa 25 irraa kaafne gooftaa Yesuus Kiristoositu waa'ee jireenyaa dhaloota barsiisa. Waa'ee jireenyaa dhaloota gaafa barsiisu dhaloonni yeroo hundumaa garaan isaanii waa'ee buddeeniitiif boo'a. Waa'ee maaliitiif boo'an jedhe? Waa'ee buddeeniitiif boo'a. Bartoonni kun waan argame baduuf hin kuramu. Nuu dhumeera wayyoo maal goona akkasii jedhanii boo'u. Yeroo hundumaa garaan isaanii maaliif boo'a? Waa'ee buddeeniiti. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa kaayyoon isaa inni guddaan, egereen isaa inni guddaan waa'ee jireenyaa dhaloota barsiisuudha. Fooqii guddaa ijaaruu miti, biillaa guddaa ijaaruu miti, mana beekamaa ijaaruu miti. Kaayyoon gooftaan inni guddaan maaliin jedhe? Waa'ee jireenyaa barsiisuudha. Dhaloonni gaafa waa'ee jireenyaa hubatu, waa'ee jireenyaa gaafa baru galgalli isaa bareedaa deema. Gaafa waa'ee jireenyaa baru dhaloonni waan caalutti tarkaanfataa deema. Dhaloonni waa'ee jireenyaa hin beekne egereen isaan bareedu. Dhaloonni waa'ee jireenyaa hin beekne waan qabatu hin beeku. Kanaa gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos 6:25 irratti bartoota taasaa waan argamee baduuf waan yerootiif maaf dhamaatu isin jedha. Maaliif fiiddus waan maaf joortu maalifum waati kaattu isin jedha. Jireenyi caalu harka koo keessa jira miti jedha. Namni tokko gooftaa lamaaf abboomamuu hin danda'u jedha. Isa tokko jaallatee isa tokko jibbuutu isa barbaachisaadha. Isa tokkoof toledhee isa tokko immoo diduutu barbaachisaadha. Malee namni tokko gooftaa lamaaf abboomamuu hin danda'udha. Yookaan Waaqayyoof yookaan horiidhaaf waa lamaaf bitamee hin danda'amu. Yookaan Waaqayyoof bitamu yookaan horiif bitamudha. Amma namoonni baay'een horiif bitamanii jiraatu. Kaan immoo Waaqayyoof abboomamanii jiraatu. Namoonni horiidhaaf bitamantu baay'ata. Namoonni Waaqayyoof abboomamanii jiraatan namoota muraasa. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade ijoollee Waaqayyoo waldaa abdii dhalootaa keessa kan jirtan dhaloonni Kiristoosiin amanatee jiraatu, dhaloonni jireenya isaa egeree isaatiif tole jedhee bulu yeroo hundumaa mirga Waaqayyooti abdii akka qabu beeka. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos ani isinittan himaa jedha bartootaan.
waa'ee jireenya keessanitti waan nyaattaniif yookaan immoo waan dhugdaniif hin dhamayinaa'edha. Hin yaadda'inaa'edha. Jireenyi nyaatarra caalaa'edha. Dhagnis uffatarra guddaadhaa'edha. Isinii waan caalu argattaniitti waan ta'eef waan argame baduuf hin dhamayinaa'edha. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa'edha. Hin facaasan isaan garuu hin haamanis gombisaa keessaas umaan qaban waan abdatanii garuu inni waaqarra jiraatu abbaan keessa Waaqayyo gooftaan isaan hin sooraa'edha. Deemaati daraaraa bakkee ilaalaa'edha. Hin soqan hin haraman umaa tokkoon godhani garuu isaanii bareedanii dhaabatuedha. Erga Waaqayyo abbaan keessan simbirroota warra balali'an soore idda Waaqayyo gooftaan keessan daraaroota bakkee jiran kana bareechee dhaabe warra akka maqaasaa akka fakkaattii isaatti uume kana immoo akkamisin bareechee sina dhaabure Waaqayyoodha. Warra akka ofii isaatti uume kan akkamitti sina dhaabu Waaqayyoodha. Ati fakkaattii Waaqayyo akka ta'e hin dagatin. Mucaa Waaqayyo akka taate hin dagatin. Mirga Waaqayyooti iddoo akka qabdu hin dagatin. Wanti caalu akkasii eegaaru hin dagatin. Obboleessa koo obboleettii koo sittan hima. Egeree keef tattaafadhu. Hin dhamayinaa'edha gooftaan yeroo hundumaa hin yaadda'inaa'edha beekaa. Nama tokko fayyuma yaadda'u naa dhumeera akkasitti hin jiraadhu kan koo beekaa raawwateera bara jireenyaan qabu carraa jireenyaan qabu natti dukkanaa'eera garan itti goruun beeku kan koo dukkanaa'eera kaleessa dukkanaarras dukkanaa bara sanas dukkanaa bara kana dukkanaa'edhu. Injiru sichi kan koo abdiin beekaa cufameera kan koo cufaadha kaleessa cufaa ture bara darbes cufaa ture sichi injiru hiikan qabu. Seexanaaf karaa kenna. Sagalee Waaqayyoo immoo seexanaaf karaa hin kenninaadha. Bara jiraattu diina keetti karaa cufi seexanaaf karaa hin kennini. Hin gammachiisin ofirratti diina kee. Yaada kee jireenya hafuuraatiif kenni. Gaafa sana jireenyi kee dabalaa bula. Mul'ata kee dabalaa bula. Hiilaasaa kaataaraadhiyaa. Waan caalutti tarkaanfataa bultaati. Gaafa kam? Gaafa jireenya kee yaada Waaqayyoof laattu. Jireenya kee Kiristoosiif laattu. Qalbii kee gaafa Waaqayyoof laattu. Sadarkaa keetu yeroo hundumaa maal ta'a dabalaa deema. Guddachaa deemtachaadha. Kanaaf maal siniin jechuun barbaade dhaloonni jireenya qabu yeroo hundumaa waa'ee gareessaa yaada. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos waan nyaattanii dhugdaniif hin yaadda'inaa'edha. Hin dhamayinaa'edha. Hin fiiginaa hin fayyuma hin joorinaa'edha. Yaada keessan duwwaa gooftaaf kennaadha. Inni barbaachisu tokkoof tokko yaada keenya Waaqayyoof kennuudha. Yaada keenya gaafa Waaqayyoof kenninu jireenyi keenya yeroo hundumaa dabalaa deema. Yeroo hundumaa guddataa deema. Yeroo hundumaa gara caalutti ol ba'aa deemna. In salphannatu hin taane ulfina Waaqayyoon sadarkaa keenyatu dabalaa deema. Guddachaa bulla jechaadha. Akka salphannetti akka guddachaa deemnutti immoo yeroo hundumaa waa'ee Waaqarraa yaaduu qabna. Waa'ee waan hafuuraa yaaduu qabna jechaadha. Kanaaf qabxii lamaan sadan tokko isinitti meetan sagantaa yeroo biraatti fufna sagalee kana. Inna dhaloota akkamiitu jireenya qaba kan jedhu tokko dhaloota gara fannoo ilaalu barreeffachuu dandeessu. Dhaloota gara fannoo ilaalu. Dhaloonni fannoo Kiristoos ilaalu abidda boba'aa keessa dhaabbatee jireenya arga. Dhaloonni gara fannoo Kiristoos ilaalu du'a dingataa keessa dhaabbatee jireenya arga. Dhaloonni gara Kiristoos ilaalu salphina keessa dhaabbateetu jireenya arga. Dhaloonni akkamii? Dhaloonni gara Kiristoos ilaalu. Du'a dingataa keessa dhaabbateetu ulfina Waaqayyoo arga. Dhaloota akkamiin jedhe? Dhaloota gara Kiristoos ilaalu. Dhaloonni gara Kiristoos ilaalle garuu bashee utuu jiraatuutti tolee jiraatu naa dhumeera wayyoodha. Badeeradha. An carraan qabu beqqaadatti dukkanaa'eeradha. Ayi carraa koo'edha. Ayi bara koo'edha. Datti dukkanaa'e naa raawwateedha. Ofumaatiin kaadhe ofumaatiin dhama'e wayyoodha. Ani jireenya hin qabudha. Ani karaa hin qabudha. Dhaloonni gara Kiristoos ilaalu garuu haaluma ulfaatu keessa dhaabbateetu mirga Waaqayyooti iddoo caaluun na eega'edha. Gatiin koo guddaadha rakasa mitiidha. Carraan koo carraa qajeelotaati malee carraa warra du'anii mitiidha. Haaleluyyaadha. Yeroo hundumaa ilillee dhageessisa. Waa tokkoon sitti man gara Kiristoos gaafa ilaaltu amalli warra gara fannoo ilaalanii maali yoo jettan kadhata isaanii irra galata isaanii caalchisu. Amalli warra fannoo ilaalanii warra fannoo Kiristoos ilaalanii yaaddoo isaanii irra moo'icha isaanii caalchisu. Warri gara fannoo ilaalan rakkina isaanii Kiristoositti agarsiisu tuun taane Kiristoos isa hundumaa caalu kana samootee jiraatu kanayyuu rakkina isaaniitti agarsiisu. Malee rakkina isaanii Kiristoositti agarsiisan. Beeka kaa rakkina kee gooftan. Namoonni tokko rakkina isaanii fudhanii Waaqayyotti oliyyannoo achiis gabaasa Waaqayyoof dhiyeessu. Waaqayyo gabaasa hin barbaadu. Rakkina kee beeka. Waan si dhiphise beeka.
Gaafa itti mattu rakkina keessarraa kaasuudha malee yaadni Waaqayyoo dabarsee du'atti silaachuu miti. Dabarsee badiisatti silaachuu miti. Yeroo hundumaa yaada kee Gooftatti kenninaan carraa jireenyaa akka qabdu beekeeti. Badiisatti hin dhiyaattu, du'atti hin dhiyaattu, salphinatti hin dhiyaattu. Waan caalu si eega, iddoo caalu si eega, galma caalu qabda. Amalli gara fannoo warra ilaalan yeroo hundumaa jireenya caaluuf qaadhimamu. Okay. Sagalee Waaqayyoo Ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 55 gaafa laaltan namni Waaqayyoo Isxifaanos garuudha. Hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraa hin buqqifatin Waaqa keessa ol ilaaleedha. Tu maaliin godhin? Utuu ija irraa hin buqqifatin eessa ilaale? Waaqa keessa ilaaleedha. Eenyutu Isxifaanos? Utuu ija irraa hin buqqifatin Waaqa keessa ol ilaale. Gaafa Waaqa keessa ol ilaalu immoo ulfina Waaqayyoo argeedha. Yesus Kiristoosiin gara mirga Waaqayyoo dhaabbatee utuu inni jiru argeedha. Saamboda Isxifaanos kunoo ani bantiiwwan Waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga Waaqayyoo dhaabbatee nan arge jedhe. Haleluuyaa! Daaraadha. Ilaalime utuu du'aa jiru dhaabbateetu hiilaas yakuutaa diyaa'edha. Dhiphina keessa dhaabbateetu haleluuyaadha. Ariyyatama keessa dhaabbatee raalaa suukaati yaadiyaa'edha. Waan haaraa dhagaa, sagalee haaraa dhagaa. Warri gara fannoo ilaalan yeroo hundumaa waan lafarraa kanaan hin booji'aman. Boo'icha keessa dhaabbataniitu irraa suukaataa diyaa'edha. Afaan haaraa haasa'u, afaan waaqarraa quunnamtii isaaniitu riileeshinii isaanii waaqarratti hidhameera. Waan lafarraa kanatti bitamanii hin jiraatan. Okay? Kanaaf Yesus Kiristoos maal jedhee namni Waaqayyoo Isxifaanos gaafa dubbatu kunoo ani nan arge bantiiwwan Waaqa banameen ilma Waaqayyoo furii koo isaa lubbuu koo fudhachuu dhufuun argeedhe. Isaan garuu gurra isaanii cuqqaallatanii guddisanii itti wacaniis ergaa takka itti fiiganii mandara keessa daddarbachaa gabbaasanii dhagaadhaan rukutaniitu yoo ajjeesanidha. Eeyoon ajjeesu nama Waaqayyoo Isxifaanosiin ajjeesu. Nama wangeelaaf gatii baase. Nama dhiiga isaa wangeelaaf aarsaa godhe. Nama wangeelaaf dhiiga isaa dhangalaase. Nama qulqulluu dhiiga isaa wangeelaaf dhangalaase. Nama wangeelaaf dhangalaase. Nama wangeelaaf dhangalaase. Isxifaanos dhiiga isaa dhangalaase. Isxifaanos dhiiga isaa lolaase. Maaliif jedhee wangeelaaf jedheetu maal lolaase? Dhiiga isaa lolaase. Eewutu Isxifaanos qulqulluu dhiiga isaa lolaase. Haleluuyaa. Warri Kiristoosiin beekan yeroo hundumaa maal godhatanii yoo natti fudhan jireenya isaanii waan hafuuraatti guutu. Yeroo hundumaa mul'ati isaanii waan eessaati yoo ta'an kan lafarraatu hin taane kan oliiti. Jala mureensinitti hima ijoollee Waaqayyoo. Dhaloonni gara fannoo ilaalan yeroo hundumaa warri akka Isxifaanos kun gara fannoo ilaalaa deemu jechaadha. Waan caalutu na eega jedhu. Haleluuyaa jedhu. Mirga guddaatu na eega. Teessoo waaqarraati iddoo caalutu na eega. Jireenya caaluun qaban ikkoo jedhu. Gatii guddaatu na eega mirga Waaqayyooti jedhu. Maqaa Yesuusiin namante gatiin kee guddaadha. Na eegan iddoon qaba mirga Waaqayyooti jedhu. Iddoo akka qabdu beektaati. Gatiin kee guddaa akka ta'e beektaa. Mirga Waaqayyooti wanti caalu akka si eegu beektaa. Ani sitti raajuun dhufe miti yookaan waan siin jechuudha sun taane sagalee Waaqayyoo sitti mun dhufe. Sagalee Waaqayyoo immoo karaa jireenyaatti si geessa. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo karaa jireenyaatti si geessa. Gaafa wangeelli lallabamu gara fannoo ilaaltu jireenya keetu aara galfata. Isxifaanos du'a keessa dhaabbatee rakkina keessa dhaabbatee tuusaan dhagaadhaan tumanii tuusaan reebanii abbaa jedhe. Waa tokkoon sitti hima jedhe. Dhaloonni kun waan gochaa jiran hin beekanii waan ta'eef itti lakkaa'in jedhe. Eenyu har'a kan akkas jedhu garaa dhiifamaa qabdaa obboleessa keef. Garaa dhiifamaa qabdaa obboleettii keef. Waan gochaa jirtu hin beektu isheen dhiisiif jettee beektaa. Waan gochaa jiru hin beeku inni dhiisitti lakkaa'in jettee beektaa. Moo ajjeesi lafarraa kolaasii hin jiraachisin jetta. Moo itti lakkaa'in jetta. Yaanni kee maal irratti dibameera? Qalbiin kee maal irratti dibameera? Sammuun kee maal irratti dibameera? Ati gartuu eessa akka taate tobbeetta. Namoonni baay'een waanuma darbu duukaa fiigu. Waa yeroo duukaa fiigu. Waa yeroo duukaan fiigin jireenya kee Kiristoosiif kenni. Yeroo hundumaa akka galma qabdu yaadi. Dhaloonni galma qabu hin badu. Ilaasaa kaatuu raashiyaa kuutaa diyaa.
Waaqayyo warra isa beekaniif iddoo qabarras. Jireenya aaraa qabarras. Galma akka qabdu beeki. Jireenya akka qabdu beeki. Iddoon caalu akka si eegu beeki. Gatiin kee guddaa akka ta'e beeki. Rakkasa of hin godhin. Namoonni baay'een rakkasa of godhu. Isxifaanos garuu iddoon qaba jedhe. Na eega iddootu jedhe. Mirga Waaqayyooti iddoo caaluun na eegaa jedhe. Kanaaf iddoon caalu akka si eegu beekta taanaan waan lafarraa hin rakkattu hin fiiddu. Okay. Qabxii lammaffaa isinitti meetan yeroo biraatti fufna. Qabxii lammaffaan dhaloota waamicha isaa beekuudha. Dhaloonni jireenya qabu. Maal isaa dhaloota beeku? Dhaloota waamicha isaa beeku. Dhaloonni waamicha isaa beeku yeroo hundumaa jireenya qabuuf fiiga. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Namni Waaqayyoo wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaatanii gaafa ilaaltan waa tokko argitu. Innis maal yoonaan jettan dhaloota galaa qaban garuu dhaloota maqaa hin qabne. Dhaloota maqaa qaban garuu dhaloota galaa hin qabne argina. Maqaa qabu garuu galaa hin qaban. Galaa qabu garuu maqaa hin qaban. Dhaloota akkasii argina. Haa ta'u malee garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota 5,000 bartoota 12 duuka buutota 72 namoota 5,000 nyaachisee dhedhee booda bartoonni Gooftaan nyaachise kun namoonni Gooftaa irraa sooratan kun baay'een isaanii Gooftaa gananii sokkan. Isaan booda wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 60 irratti dhattanii goofa ilaaltan namoonni baay'een biraa deddeebi'anii biraa galan. Biraa edda isaan deebi'anii Gooftaan lakkoofsa 66 irratti dhattanii gaafa dubbistan isinif dhiiftanii deemuu barbaaddu jedhe Gooftaan. Deebi'uu barbaaddu jedhe hin jedha warra 12 jedha. Isinif deemuu barbaaddu jennaan namni Waaqayyoo Phexros akka jedhe eessaraan as dhiibnee jedhe. Ati koo jedhe galaa jireenya bara baraa of harkaa qabdaa jedhe. Maaddiin nama quubsu harka kee jira jedhe. Soorri bara baraan nama goo harka kee jira jedhe. Eeran as dhiibnee jedhe. Sirraa adda baanaanoo salphinaa jedhe. Sirraa adda baanaanoo jireenya hin qabnu jedhe. Sirraa adda baanaanoo badiisaa jedhe. Sirraa adda baanaanoo salphinaa jedhe. Eessa deemnaa as dhiibnee jedhe. Akkamitti ollee bulla jedhe. Akkamitti jiraanna as dhiibnee jedhe. Sirraa adda baanee buluun hin danda'amu jedhe. Gonkumaa hin danda'amu jedhe. Yaada keenya labaanee galuun hin danda'amu jedhe. Ati yoo galaa jireenyaati jedhe. Ati yoo maaddii nama quubsu of harkaa qabdaa jedhe. Ati yoo surraa jireenya namaaf laatuudha jedhe. Ati yoo kafana isa dhugaadha jedhe. Eessaraan as dhiibnee jedhe. Sitti hirkannee jiraanna malee sirraa adda baanee akkamitti bulla jedhe. Ati bara baraan nama geessaa jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos ilaadeetu Phexros kana kan siif ibse nama foonii miti jedhe. Hafuura qulqulluu hafuura waaqarraatu siif ibse jedhe. Kanaafanii ati Phexros jechuun dhakaa chokkuma ta'e ati kattaadha. Waldaa kun sirratti ijaaraatti jedhe. Haaleluyyaa. Hafuurri Waaqayyoo biyyatti keessa dhaabbattu keessatti si argachuurraan kan ka'e sagalee kana duukaa rakkinaaf boo'icha waan si rakkise hundumaa akka ofirraa dhabdu dhiiga oolichaatiin ajajeera. Kanumatti aansuudhaan yeroo jireenyi keenya raafamu waan darbuun yeroo haalli nu qoru haalli nu rakkisu gaafa nutti dhufu yeroo hundumaa Kiristoosin ilaaluu qabna nuyi. Galma keenya Kiristoos irra kaa'uu qabna. Isa nuu du'e irra kaa'uu qabna. Gaafa sana mul'ata keenya dabalaa bula. Karaa keenya dabalaa bula. Karaa deemsa keenya dabalaa bula. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade jabaadhaa. Har'as taanaan boris yeroo hundumaa Kiristoosiin kaadhimamtuu jireenya bara baraa ta'aatii deemaa. Qabxii sadaffaatti isinii guuteen kadhata gabaabaa isinii godhee gara xumuraatti seena. Inni sadaffaan dhaloota abdii fuula isaa dura jiru ilaaluudha. Dhaloonni jireenya qabu. Dhaxxanii macaafa qulqulluurraa Filiiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 12 gaafa ilaaltan namni Waaqayyoo Phaawulos ani waan teellaa kootti hafe yaaduu dhiiseen isa dura kootti jirutti aggaamaa jedhe. Nan dhiisa beqqaa jedhe. Isa kamennaan isa teellaa kootti hafe yaaduun dhiisa jedhe. Waan dura koo jiru laala jedhe. Waan dura koo jirutti aggaama jedhe. Kiristaana jechuun waan dura isaa jiru kan ilaaluudha. Isa booddeetti hafe tuun taane isa dura isaa jiru kan ilaaluudha. Dhaloonni akkasii immoo jireenya qaba. Dhaloonni akkasii immoo mul'ata qaba. Dhaloota akkasii karaa isaa qajeela. Dhaloota akkasii deemsa isaa qajeela. Dhaloota akkasii guddataa deema. Dhaloota akkasii ulfina Waaqayyoo arga. Dhaloonni akkasii waan caaluuf dhaabbata. Ilaasaa kaaturraa labaashiyaa. Dhaloonni akkasii ulfina Waaqayyootiin boonaa deema. Waan caalu gaafa arguudha kiristaani. Amala kiristaanaa keessaa isa dura isaa jiru ilaaluudha. Phexros namni Waaqayyoo Phaawulos maayidha. Ani waan teellaa kootti hafe yaaduu dhiiseen isa dura koo jirutti aggaamaa. Garuu kanas guuttadhee waan an argadheef utuu hin taane Kiristoos kan waan na godhateef gonfoo warra mo'anii fudhachuuf hankaadhaedha. Maal fudhachuudha? Gonfoo warra mo'anii.
Dhabai gonfoo warra mo'anii fudhachuudhaaf. Gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf. Gonfoo warra mo'anii dhaaluudhaaf. Kaadhu fiigi. Jabaadhu. Waan argamee badu duukaan kaatin. Waan argamee badu duukaan fiigin. Gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf kaadhu. Jabaadhu dhamai. Ayisoo guyyaan jira. Guyyaan har'aa bor miti. Waldaa kana keessa warra jirtaniif hin bari'a lafti. Akka har'aan ta'u bor hin bari'a. Akka har'aan ta'u bor hin ifa. Kanaaf jireenya kee abdii dura jiru ilaali. Sagalee Waaqayyoo Roomee 5:3 irratti gaafa laaltan abdiin nama illee yaasisuudha. Abdiin nama yeellaasuudha. Abdiin nama illee yaasu. Macaafa Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaatanii akka dhumaatti gaafa dubbistan keessumaa macaafa Roomee boqonnaa 1 kaatanii hunda isaa gaafa dubbistan waa'ee fayyina keenya argitu. Waa'ee fayyina argitu. Waa'ee fayyina keenyaatti xiyyeeffata. Waa'ee Kiristoos irratti xiyyeeffata. Kanaafi abdii dura keenya jiru ilaaluu qabna. Abdii dura keenya jiru irratti xiyyeeffachuu qabna. Waan har'aatti kaachuu hin qabnu. Waan har'aa duukaa fiiguu hin qabnu. Waan har'aa duukaa dhama'uu hin qabnu. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo maal isinii jechuun barbaade jabaadhaa. Guyyaan jira boriin ifa. Akka har'aan ta'uun bari'a. Kanaaf kaadhaa. Jabaadhaa dhama'aa. Wanti nuyi goonu, wanti nuyi ilaallu yeroo hundayyuu Kiristoosiin keessatti ulfina nuuf argata. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade jabaadhaa. Jireenya caalutu nu eega. Ulfina caalutu nu eega. Kiristoosii wajjin jiraachuudhaaf kaadhimamneerra nuyi. Mirga Waaqayyoo dhaaluudhaaf kaadhimamneerra. Akka hin salphannetti of eeggannu. Akka jireenya dhaallutti of eeggannu. Dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf of eeggannu. Jireenya barabaraa dhaaluuf of eeggannu. Jabaadhaan isiniin jedhaa. Waaqayyoo isin eebbisu kadhata gabaabaa godhanneetu sagantaa guyyaa irraa xumurree yaa Waaqayyo jedhe guyyaa biraa wal argina barumsa biraatiin. Amma garuu haalli keenyas xiqqoo ishee haalli yeroo har'aa kun mijataa miti. Si'a meeqa na jeeqaa jira niitoorkiin na darbataa waama tokko na darbataa sagalee qabee na duraa badaa jira. Kadhata gabaabaa godhanna. Yaa Waaqayyoon isin kadhadha. Harka keenya namana. Waan haaraa akka ati gootu nan beeka. Jireenya qabdu sin nuun jette. Natu sin waammate kaadhimamtoota koo nuun jette. Waldaa kana keessa dhaloota argamaniif samiin haaraa na banamu. Mul'ati haaraa na banamu. Balballi isaanii hin cufamin. Karaan isaanii qajeelu. Kana boodan boo'in. Gaddaan jiraatin. Boo'aan jiraatin. Waan haaraa argan. Harka isaanii ifa haaraa galchi. Mul'ata haaraa galchi. Deemsa isaanii qajeelchi. Karaa isaanii bareechi. Bara isaanii qajeelchi. Daandii isaanii bareechi. Maqaa Yesuus mul'ata caaluutti tarkaanfachiisi. Harki isaanii eebba caalu haa qabatu. Mul'ata caalu haa qabatu. Yeroo namni ba'u isaan gammadaa jiraatan. Yeroo namni gaddu isaan kolfaa jiraatan. Ulfina keetti agarsiisi. Humna kee irratti dabali. Ayyaana kee irratti dabali. Karaan isaan irra deeman karaa hafuura kee of keessaa qabu. Karaa ulfina kee of keessaa qabu haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin barri isaan jiraatan kana booda ulfina kee mul'isu. Jal'oonni ittiin namanii jireenya isaanii miidhuudhaaf eeggatan namoota kanatti kan darbataman dhiiga oolichaan haa qabaman. Waldaa abdii dhalootaa keessa namoota jiranii sagalee kana dhaggeeffatan ifi kee irratti dabalamu. Ayyaanni kee irratti dabalamu. Ulfinni kee irratti dabalamu. Karaan isaanii qajeelu. Ulfinni kee irratti dhangala'u. Humni kee irratti dhangala'u. Bineensi sammuu namaa nyaatu. Yaada namaa nyaatu. Karaa namaa nyaatu. Dhiiga oolichaan irraa kan dhaame haa ta'u. Hafuurri kee irratti dhangala'u. Ulfinni kee irratti dhangala'u. Dhibee garagaraan kan dhukkubsan afayyan. Bilisa haba'an. Sammuun isaanii yaadi isaanii bilisa habu. Qaamni isaanii bilisa habu. Sanyiin isaanii bilisa habu. Bineensi sammuu namaatti darbatamu haa rukutamu. Ergaa tokko nan dhaga'a. Bineensi sammuu namaa loluudhaaf samii kana gararraadhaa darbatamu. Jireenya namoota baay'ee jeequudhaaf warra Waaqayyoof bulan yaada Waaqayyoof bulan akka isaan Waaqayyoof hin jiraanne. Namoonni baay'een Gooftaaf jiraanne utuu isaan jedhanii akka isaan Gooftaaf hin jiraanne waan godhu. Namoonni baay'een Kiristoosiif ta'an utuu isaan jedhanii akka isaan Kiristoosiif hin taane waan godhu. Ergaa du'aatti darbatamee namoota gaadu. Humnoota darbatamu nan arga. Waaqayyo akkasinaan jedhe. Dhaloota koo warra naa amanan nyaachuuf ergaa darbatame. Humnoota du'aa dhaloota irraa bidda kon nan dhaamsa naan jedha. Warra naa amanan irraa nan dhaamsa naan jedha. Namoonni harka Waaqayyo amanantan badiisa du'aaf dingataa jalaa hin baatu. Hirreen Waaqayyo ulfinaan sinirra bu'a. Gara gadii gara oliis dachaa keessa laga keessa yeroo hundumayyuu lafa mijatu lafa hin mijanne laga rakkinaa wanta si mijanne keessa dhaabbattee kan boossu. Ol baatee si mijachuu kan dide gabbuutee si mijachuu kan dide yeroo hundumaa dhiphinaa boo'icha mimmaan ija keerraa kan hin dhaabanne Waaqayyo yeroo galataa siifidha. Inni dabarsa barasaa
bara boochaan dabarsa, bara gaddaan dabarsa, bara harka duwwaa ta'uun dabarsa, bara waan qabatan wal dhaaluun dabarsa, bara nama diilaa saakiyatuu diigaa baagaatiyaa dhiiga oolichaan ajajeera. Humna maqaa Yesuusin ulfina argadhaa, bilisa ba'aa, waldaa kana keessaa bilisa ba'aa. Dhiiga oolichaan bilisa ba'aa, fayyina argadhaa, nagaa argadhaa, harki Waaqayyo sin argatu. Humna maqaa Yesuusin hiikamaa. Waaqayyo abbaan koo sin eebbisu, nagaan siniif baay'atu, jabaadhaa. Guyyaa biraa wal argina yoo Waaqayyo nu gargaare, jajjabaadhaan siniin jedhaa. Waaqayyo sin faana ta'u, harki Waaqayyo sin irraa hin dhibin. Dhiiga oolichaatiin gargaaramaa. Waaqayyo abbaan koo sin eebbisu, yaadni Waaqayyo siniif baay'atu, barri keessan bara mo'ichaa ta'u, waan hundumarratti eebbifamaa. Naa jiraadhaa, ulfaadhaa. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin.